Hashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Galmee hayyoota saayinsii uumamaa keessattuu damee fiiziksiitiin namoota addunyaan kun argite keessaa maqaan isaa tartiiba jalqabaa irratti katabamee jira yoo jenne haqarraa fagaachuu hin ta'u. Sabab isaas waa'ee annisaa fi callabboo irratti kan afaan Ingiliffaatiin Black Hole jedhamu irratti qo'annoo geggeesseetiin argannoowwan bu'aa qorannoo isaatii ajaa'ibsiisoo ta'an dhala namaaf gumaacheeti jira. Namni kun keessattuu foormulaa isaa E=mc² jedhamuun daran beekama. Kana malees teeoriiwwan hedduu qaba. Akka fakkeenyaatti illee The Theory of Time, The Theory of Relativity kanneen jedhamanii fi kanneen birootiin maqaan isaa adda durummaan ni ka'a. Namni kun bara 1879 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti magaalaa Ulm Jarman keessatti maatii Jiwushii irraa dhalatee bara 1955tti boqote. Kan kana isinitti himneef garuu qophii keenya kanaan seenaa isaa isin biraan ga'uudhaaf miti. Gorsanni iccitiiwwan namoota biroof tasumaa qooduu hin qabdan jechuun nuuf dhaamee darberraa muraasa isin biraan ga'uu feeneeti malee. Namni kun Albert Einstein jedhama. Chaanaalii YouTube Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe gochuudhaan haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Wantoota 5 gonkumaa nama kamiifuu qooduu hin qabne. Albert Einstein. Albert Einstein saayintistoota addunyaa kanaa beekamoo ta'an keessaa tokko. Tiyoorii fi argannoowwan isaa addunyaa irratti dhiibbaa guddaa kan geessisan yoo ta'u, hambaan isaas hanga har'aatti jira. Garuu hayyuun kun bu'aaf argannaa gama saayinsiitiin gumaacheetiin alattis Einstein nama ogeessa waa'ee jireenyaa fi akkamitti akka jiraachuu qabnu irrattis waan baay'ee dubbatu ture. Wantoonni inni cimsee dubbate keessaa tokko wantoota tokko iccitii dhuunfaa ofii godhatanii ofitti qabachuun barbaachisaa ta'uu isaati. Har'aaf wantoota Albert Einstein gonkumaa nama kamiifiyyuu qooduu hin qabdan jedhe keessaa 5 isin biraan geenya. Gorsa Einstein wantoota gonkumaa nama kamiifiyyuu qooduu hin qabdan jedhe 5 kanneen itti aananidha. Inni jalqabaa odeeffannoo faayinaansii keessaniiti. Einstein odeeffannoo maallaqaa keessan dhuunfaatti qabachuun barbaachisaa akka ta'e amana ture. Lakkoofsa herrega baankii, lakkoofsa kaardii liqii yookaan odeeffannoo maallaqaa kan biraa gonkumaa nama kamiifiyyuu qooduu akka hin qabnes dubbateera. Keessattuu bara kana bara baankiin onlaayinii ta'ee fi hanni eenyummaas yookaan identity theft jiru kana keessatti odeeffannoo faayinaansii keessanii nama kamiifuu qooduu dhabuun barbaachisaadha jedha. Inni lammaffaan jechoota yookaan lakkoofsa iccitii darbii keessanii kan afaan Ingiliffaan paaswoord jedhamu. Einstein gorsa isaatiin odeeffannoo faayinaansii keessanii nama biraaf qooduu hin qabdan jechuun akkuma gorsa nuuf gumaache hunda akkasumas paaswoordii keenyas gonkumaa nama kamiinuu qooduu akka hin qabne dubbatee ture. Iccitii jechoota darbii yookaan paaswoordii keenyaatiif eegumsa gochuun barbaachisaa ta'uu fi namoonni kamiyyuu hangam amanamoo yoo ta'an illee yookaan amanamoo nutti fakkaatan illee paaswoordii keenya nama kamiifuu gonkumaa kennuu dhabuun barbaachisaa ta'uusaas hayyuun kun dubbateera. Gorsi Albert Einstein inni sadaffaan ammoo yaada dhuunfaa keessanii kan jedhudha. Hayyuun qaalii addunyaa keenyaa kun yaada dhuunfaa keessanii nama kamiifuu hin qoodinaa jechuun nu gorsa. Einstein yaadaa fi miira dhuunfaa keenyaa ofitti qabachuun barbaachisaa akka ta'es dubbateera. Wantoota tokko nama biraaf qooduun dura itti yaaduun barbaachisaadha jedha. Sabab isaas yaada keessaniif jedha hayyichi Theory of Relativity'n beekamu kun. Sabab isaas yaada keessaniif hiikkaan dogoggoraa kennamuu danda'a. Yookaan namni yaada keessan qooddaniif sun deebisee isin irratti fayyadamuu waan danda'uuf jedheera. Gorsi Einstein inni afuraffaan ammoo iccitii yookaan dhoksaa keessan. Einstein
iccitiiwwan dhoksaa ofii dhoksanii ofitti qabachuun barbaachisaa akka ta'e dubbateera. Namoonni iccitii yookaan dhoksaa keessan qooddaniif sun wanta isin qooddaniif sana deebisanii isin irratti fayyadamuu yookaan nama biraa miidhuuf itti fayyadamuu waan danda'aniif gonkumaa iccitii keessan nama kamiinuu qooduun barbaachisaa akka hin taanes hayyuun kun dubbateera. Gorsi isaa inni shanaffaan waa'ee karoora dhuunfaa ofii kan ilaallatudha. Karoora keessan nama kamiifuu hin qoodinaa jedha Albert Einstein. Dhumarratti Einstein karoora keessan ofumaan qabachuun barbaachisaa akka ta'e dubbata. Karoora keessan gonkumaa nama kamiifiyyuu qooduun barbaachisaa akka hin taanes gorsa. Sababi isaas kanneen isin waan karoorfattan qooddaniif sun wanta isin qooddaniif sana bu'uureeffachuun deebisanii isin irratti fayyadamuu yookaan nama biraa miidhuuf itti fayyadamuu waan malaniif yookaan danda'aniif karoora keessan nama kamiifiyyuu hin qoodinaa jechuun gorsa isaa nuuf gumaacheera. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa wantoota Einstein gonkumaa nama kamiifiyyuu qooduu hin qabdan jedhe keessaa kunneen muraasa. Qabxiiwwan gorsa Einstein armaan olii kana namoota biroof qooduun namoonni qooddaniif sun deebisanii isin irratti fayyadamuu yookaan nama biraa miidhuuf itti fayyadamuu waan danda'aniif dhuunfaatti qabachuun gaarii ta'uu yaadachuun barbaachisaadha. Kanaafuu wantoota kana gonkumaa nama kamiifiyyuu qooduu hin qabdan. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.